Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah Telegramiin kaffaltii eegale waan jedhu takka isinii qabadhee dhufeen jira barnoota haalan barbaachisaa barnoota baay'ee bareedaa ta'e ka hundi keessan beekuu qabdan akkasuma ka hundi keessan banachuu qabdan Telegram channeliin kaffaltii eegale haala kamiin kaffalaa haala kamiin maallaqa kana irraa argachuu dandeenya ka jedhu namoonni baay'een isin gaafataa turani dhugaa Telegramiin maallaqa ni kaffala eeyyeen ni kaffala statics boots akkasuma monetization waan jedhu fidee itti dabalee jira jechuudha kana jechuun akkuma YouTube irraa maallaqa argannu yookaan immoo YouTube irraa beeksifni irra dhufuudhaan share percentage 45% irraa argachaa jirru Telegramiin immoo percentage 50% monetization qabatee dhufee jira jechuudha earn from your channel waan jedhu channelii keerra maallaqa argadhu maallaqa hojjedhu waan jedhu 50-50 revenue addaan qoodachuu Telegramii wajjin jechuudha kanaafu Telegramiin kun kakaffalu Telegramii dhuma adii dhamoo channelii dhamoo groupii dhamoo maal qabaachuu qabna maal guuttachuu qabna ka jedhu bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha baay'ee salphaadha steppiin isaa Telegramiis banattaniituma namoota baay'eetti share gochuudhaan subscription keessan guddifachuu dandeessu salphaadha obboleeyyan haaraa taatan subscribe like share hiriyoota keessaniif gochuun na waliin turaa isiniin jecha amma akkuma isin argitan Abdul App ka jedhu kun Telegram page dha yookaan Telegram channelii dha channelii kanarra yeroo seennu channelii banachuu qabdu banattanii monetization itti achi darbuu qabdu jechuudha ulaagaan isaa maalinni ka jedhus tartiibaa waliin ilaalla namni tokko Telegramii channelii banachuudhaan salphaatti monetize godhee maallaqa irraa argachuu danda'a beeksisa irra gadhiifamaa jechuudha beeksifni irra gadhiifamuudhaaf maaltu nurraa eegama maaltu barbaachisa channelii sun public ta'ee Telegramiin sun followers haga ta'e qabaate yookaan immoo subscription haga ta'e qabaannaan monetization guuttachuu danda'a ulaagaan isaa maalinni akkasuma Telegram page yoo akkamitti banan Telegram page banachuun baay'ee salphaadha mallattoon maqalamaa Telegramii irra jiru tuquudhaan new group ni jira new secret chat ni jira new channel ni jira new channel ka jedhu tuquudhaan channelii banattu Telegram channelii fi group wal qabatee deema kan inni wal qabatee deemu bakka namni irratti waliin haasaa yookaan comment isinii godha yookaan yaada isinii barreessan groupiidha jechuudha kanaafuu jalqaba channelii banachuudhaan channelii sana erga banattanii kaatanii groupiidhaan wal qabsiiftu jechuudha bakka description itti waan feetan gaaratti maqaa keessan yookaan immoo maqaa channelii banachuu barbaadanii sanaan booda bakka kaanitti immoo profile keessan irra kaawwachuudhaan right tuquruba gara fuula duraa adeemna yeroo nuti right tuinee gara fuula duraa adeemnu namoota Telegramii jala save godhatanii qabdan yookaan immoo lakkoofsa jala save godhatanii qabdan itti galchuunis barbaachisaadha linkii keessan bakka kanatti akkasiin sirreeffattanu isin gaafata linkii public link kan linkii itti nama share gootan walitti taasistanii barreessuudha kan isin qabdanu Abdullah Pedee barreesse eeyyanni jiranaan jedhe jira public jira writing godhadha sanaan booda namoota haga feetan select gochuudhaan guyyaattu subscription kuma galuu dandeessu maaliif namoota qabdan maratti ni ergitu jechuudha yeroo isin ergitan subscription 5 akka qabdan isiniif hima yeroo isin profile irra tuutan 5 subscription isiniin jedha jechuudha jala kanarratti garuu mallattoo qalamaa tuquudhaan groupiidhaanis walitti connect gochuu qabdu jechuudha kanaafu channelii kana salphaadhumatti banattanii groupiidhaan walitti connect gootu mallattoo qalamaa gubbaa jira sanarra tuquudhaan asii public irra jira maqaan keessan profile irra kaa'uu barbaannaan channel type public discussion kanarra tuquudhaan add ka jedhu ni tuqxu jechuudha add ka jedhu kana tuquudhaan groupiidhaan walitti connect gootu groupiidhaan walitti connect kan isin gootaniif akka namni irratti waliin haasa'uudha jechuudha maaliif mute kun joinii qofa qaba waan ta'eef kanaafu create new group gochuu dandeessu yoo feetan immoo achuma jala ka qabdan keessaa filachuu dandeessu Abdullah lammaffaa chat naan jedhee ofii isaatiin naa fidee jira writing godha haa ta'u kanuma kana jechuun karaa salphaa ta'een groupiis banannee jechuudha groupii namni irratti waliin haasa'u waliin dubbachuu danda'u groupii namni irratti wal argu irratti banannee jira tuqaa sadan tuquudhaan gara statics yeroo seennu kun ammallee haaraa waan ta'eef monetization hin qabaatu jechuudha maaliif subscription haga ta'e argachuu qabdu bakki monetization jedhu suni isiniif bahuudhaaf namoota haga ta'e namoota hordoftoota haga ta'e akkasuma view keessan takka guddachuu qaba yeroo takka deeme hagam barbaachisaa maaltu barbaachisaa isa jedhus waliin ilaallaa jechuudha boostiin kunoo maalinni faayidaan isaa boostiin kun yeroo 50 ga'e yookaan immoo levelii 50 irra ga'e kan monetization banamuu jechuudha
Boostii kana yeroo 50 geessan boostiin kun akkamitti 50 irra gahaa ka jedhus waliin ilaallaa jechuudha. Ulaagaa monetization isaa levelii tokko, levelii 2, levelii 3, levelii 4, levelii 5, levelii 10 booda maaltu jira? Levelii 50tti darbaa jechuudha. 10 yeroo geessanii 50ffaatti darbitan chaanaalii keessan irra beeksifni irra gadhiisumuudhaan barreeffamas maxxansaa, suuraas maxxansaa, waan feetas maxxansaa gara subscriptionii yookaan immoo levelii 50 yeroo geessan maaltu isinii banama? Monetization ni banama jechuudha. Boostii Rise giveaway ka jedhu kun gift ni jira. Giftiidhumaan levelii isaan guddisaa adeemtu. Monetization gaafas banama jechuudha. Gaafa leveling keessa 50 irra gahe monetization bakki jedhuun ni banama jechuudha. Kanaafuu groupiidhaan walitti connect gochuudhaan namoota hordoftoota baratanii qabdanii, hordoftoota save gootanii qabdanii erguudhaan private yoo ta'e groupiin sun irra tuquun mallattoo qalamaa tuqitanii group type ka jedhu ni jira. Public group irra kaa'uu qabdu. Sanaan booda duubatti deebi'uudhaan linkii namatti share gochuu isallee linkii isaa hojjechuu fi dandeessu. Raayitii goona public irra ta'a namni fedhe nu argachuu danda'a. Searchiidhaan wantoota adda addaatiin walitti erguudhaanis nu argachuu danda'a jechuudha. Lachuu bannee jirra jechuudha. Kanaafuu groupiin ni jira. Chaanaaliinis ni jira jechuudha. Gruppii chaanaalii irraan deemnee banne bakka ittiin namni koomentii nu godhu wantoota adda addaa nu godhu achuma salphaatti achuma irraa kireet godhanne. Profaayilii keenya irra yookaan maqaa keenya irra tuyine tuqaa 3 gubbaa ni jira. Tuqaa 3 kana tuyine gara statistiksii yeroo adeemnu statistiksii irra monetization batanii yeroo isin follow haga ta'e guuttattan monetization taabiin isiniif banamaa jechuudha. Boostii kanaan garuu levelii 50 gahuu qabdu. Boostiin sun maal inni levelii 50 akkamitti gaha? Monetizationiin akkamitti banama? Monetizationiin ulaagaan isaa maal inni? Monetizationiin kun akkamitti beeksifni irra dhufa? Akkasuma beeksisa irraa dhufe sanarraa maallaqa yeroo argannu maallaqa sana hagam hagam Telegramii wajjiniin qoodanna maallaqni nuti argannu karaa kamiin nuuf seena gaaffii jedhu gaafachuun keessan hin oolu. Kanaafuu Telegram ads beeksifni irra dhufa. Beeksifni yeroo irra dhufe 50 revenue sana split godhannaa jechuudha. Kana jechuun percentage 50 Telegramii fudhata, percentage 50 nutu fudhata. Beeksisa irratti beeksifachuun waan salphaatti jarri maallaqni nuuf galaa jechuudha. Kanaafuu kennaa namni nuu kennu waan akkasiitii miti giftiidhaan waan argannu osoo hin taane monetization step sana keenyaan salphaadhumatti beeksifni irra dhufuudhaan Telegramiin keessa monetization ta'uu danda'a. Kanaafuu yeroodhaan Telegram page keessan banadhaa akkamitti akka monetize goonu step isaa maal akka fakkaatu barumsa ittaanu isinii qabadhee dhufa. Kanaafuu Telegramii maallaqa kaffaluu eegalee jira. Hundi keessanuu chaanaalii banadhaa qophiidhaan eeggadhaa. Barnoota isaa tartiibaan isinii qabadhee dhufa. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa karra barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.